Masin kaasta yoo nuti gaafannu maalni deebiin kennanii dirree siyaasaa bal'isneerra garuu paartileen morkattoota dirree siyaasaa sanatti sirnaan fayyadamuu dadhabanii kanaaf gahee seera kabachiisuu mootummaan qabu fayyadamneetu namoota yakka hojjetan to'annoo jala oolchine malee miseensota isaanii karaa seera qabeessa dorgomaa jiran hin hiine mormii jedhu kaasu. Ilaa inni waan fe'oo jedhani siigalee sanaan keessaa bahuu hin danda'a. Warra isaaniidhaan warra beekamanidha. Warra tokko tokko beekamanidha. Maaliif akka deemsa warra beekamanidha. Amma mootummaan hin dhoksina malee yeroo baay'een dubbannu malee amma Jawaar fa'aa wajjin Arsii, Baalee, Harar deemu. Iddoo tokko tokko nama miiliyoonii fa'itu bahe. Iddoo tokko tokko si galamma Arsii roobeetti kan bahe, Baalee roobeetti namni bahe, Asaasaatti namni bahe, magaala Dirreedawaatti namni bahe. Harar magaalaa Hararitti namni bahe sigale galaana ma jetta malee nama miti walgahii nama miti kan bahe galaanatu bahee nu simate sigale amma kanaan naaniitu kana ta'e sana ta'e maal ta'e jedhu miti Jawaar faayinis wal beeku karuma isaanii miti kan inni gale karaa boolee gale malee karaa baaleen galle karaa boolee gale inni akkasii hin baasu. Isa bira iyyuu darbanii jidduu kana maal jedhu isa bira darbanii kan hunda caalaa nama sintirii ta'u maaliif safuu wallaalanis kan nama jechisiisu jaalala warra hiwaatii fi filannaa keessan galanii nuun jedhu. Hiwaatiin eenyuu hidhaa ture. An bara waggaa tokko fayyadameedhaan ture. Innaa isaanii hiwaati wajjin turan. Warri silaa nama hidhan akka baqqalee fa'aa dajanee xaafaa fa'aa maal kun maneedhaa turan bara. Hidhaatidhe hiwaatidhe jechuu kooti. Waan akkasii kun warma jechi hin barbaachifne fa'aa miidiyaatti baanee naa dubbisan nan gadda. Egeree keenyaafis bayeessa miti. Garuu isaan jedhanis nuti inni jedhamu kunis miti jennus sabni Oromoo miiliyoonni 50 miiliyoonni meeqatu beeka waan ta'aa jiru. Eenyutu dhame, eenyutu reebame, maaliif kun ta'e? Namni bari hin argaa, guyyaa guyyaadhaan argaa. Kanaaf nuti bari keenya duwwaa otoo hin taane gareen sinirraas, boordii filannoorraas, nurraas sadanuudhaan walitti dhufe irra deemee rakkoo jiru haa hiikuu, haa ilaaluu maaltu ta'aa jira? Maaliif waajjirri cufame? Eessatti cufame? Maaliif namni hidhame? Attamitti hidhame? Isa jedhu sana nuti barintanii taaneerra nu erga nu namanne erga maal hin taane koottaa nuti sadanuu boordii filannoo dabalatee sinis dabalatee nuti dabalatee irra deemneet ilaalla waan jiru. Sabnis immoo jira. Ila bari qeesiin, sheekiin, abbaa gadaan warri barataa jedhamu warri mal beekaa Oromoo jedhamu dadhabanii taa'an. Rakkoo kana hiikuuf maaliif ishii dubbii aangoo kana hiruus hin barbaadanii mo'amanis gadhiisuu hin barbaadan. Rakkoon ishumadha. Waan wal sobnu hin qabu ishumadha. Ani immoo itti meentuudha attamitti wajjiniin karaa tokko tokko attamitti wal dandeenye naa gaaddisa Oromoo uumne sana garaadhaan attamitti walitti hojjenna jennee itti yaadnee wal amansiifne Lammaa Magarsaa faayyuu akka inni walqitti qabaa keenya ta'u goonee ture. Rakkoo isaanii keessatti hin beeknu nuti akkatti isaan wajjin jiraatanii sachi jiru hin beeknu garuu nuti kanaaf goone gaaddisa suni qabsoo Oromoo laga ceessannee baay'eetti amanne goodaatti nu jalaa diigamee badee amma akka diinaatti wal ilaalaa jirra. Ammas kanas ta'u sana karaa sana wal sobuudhaanii wal bintii hin dandeenye. Sabni beeka. Maal akka ta'e sabni beeku. Waan eenyu hidhame, maaliif hidhame, maaltu ta'e, reeffa caaluutii qabee, maalii qabee, wanti beekamu bal'aadha. Sabarraa dhoksitee hin dandeessu. Kana keessa intinii ta'urra inni rakkoon hiiku. Kanarraa karaa sana intinii ta'urra maal saba keenyaafis nuyis egeree ijoollee keenyaafis maal wayyasa jedhu otoo taa'amee dubbatame kanaaf waliigaltee biyyaa barbaadna isa wayyaa. Uummata of waan taane Tigree jaalataniitu filannaa keessaa bahanii amma eenyuun amansiisu akkas jedhanii dabbaluma ofii
amansiisan malee nama biraa eenyuun amansiisu karaa kana. Yeroo hedduu isinii kitaabota barreessitan keessattis yeroo miidiyaalee irratti dubbattanis jechi isin yeroo baay'ee irra deddeebitanii dubbattan rakkoon siyaasa biyya kanaa miila wal jalaa butanii wal kuffisuudha. Yaada jedhu qabdu ture. Amma maraammartoo siyaasni sabaas siyaasni biyyaas keessa jiru kana keessa dhaabni keessan gaheen qabu xalafanii wal kuffisuus asin jettanii haasoftan yeroo baay'ee isa keessa akka dhaaba keessanitti akkamitti ilaaltume waa lamadha. Kan akka fakkeenyaatti maal kaasu yeroo darbe waggaa tokko dura paartiin keessanii hawaasa wajjin wal baruudhaaf yeroo inni sochii eegale sanatti achirratti arrabsoowwan turan uummanni sin faana bahee suni walitti dudubbachuun suni rakkoo kanaaf rakkoo miila wal jalaa butanii wal kuffisuutiif namoonni ka'umsa ta'u jedhanii yaadan jiru. Isarraa bilisaa dhaabni keessan. Waan sadi tokko nuti waaqaa buunee maal taane intini miti sababa keessa kana keessatti guddannee jechuu kooti. Kanaaf nuti rakkoon jiru akkuma jirutti taa'ee amma dandeenyes fooyyessaa waliigalteenii saba keenya qabsoo saba keenya laga ceesisna jennee gaaddisa Oromoo kan nuti uumnee fi mootummaa wajjin warra mootummaa keessa jiru Oromoo keessaa bahee wajjin kanaaf Oro Amaaraa jennee warra Amaaraa wajjin iyyuu baay'ee yaalaa turre. Dhaabbi keenya yoo fudhattee waggaa 25f dhaabbota biyya kanaa wajjin Ameerikaa deemee eessa deemee maal ta'ee paartii tokko uumee maal godhee yaalaa ture. Har'as immoo ani bakka bu'aa kongireesii bichaa otoo hin taane madirakii jedhanii paartileen 4-5 keessa jiranii iddoo hin bal'ifne iyyuu gara 10tti jennee paartii Sumaalee fa'aa ONLF fa'aa paartii Agaw fa'aa warra akkasii iyyuu Affaar fa'aa maal fa'aa walitti fidnee hojjechaa turre. Yaallaa jechuudha. Kophaa keenya iyyuu bira dabarree jechuudha. Nutis waaqaa buunee maal ta'ee miti. Rakkoon jira yakkoo kana teenye eenyu maal tolche eenyu maal balleesse teenye walitti himne rakkoo kana hin hiikna jennee kanaaf gaaddisa Oromoo uumne. Gaaddisa Oromoo nuti hin diigne. Amma beeknutti jechuudha tokko kana. Lammaffaa immoo hunda caalaa kan nuti intini taanu maa inni sinis isa qabattan qabadhaa nuti isa qabanne rakkoon kunii jaarsoliin biyyaa isaa ta'u barat beekaan biyya kana isaa maal isaa ta'u nuti dabalee haayikoo yaada dhiyeessaa turre jechuu kooti. Koo egaa siif ta'e waa tokko ta'e jidduudhuma garayyuu wannaa warra wallafii alaarsuudhaa fi anu waamameera walitti alaarsiidhaan. Nuti amma humna keenyaan waa yaalla. Inni naa qabadhu. Hunda caala kana keessatti isa tammas hin jette sana maal goone seete. Salaaletti ilaa karaa Arsii kana innaa deemnu karaa Harar innaa deemnu Baalee deemnu maal amma dandeenyetti walitti maaluma deemne ture. Afaan kuni akka daangaan dabarre kan akka hin taane jennee hamma dandeenye yaalaa turre. Hamma dandeenye jechuudha. Tini miti. Waa lama nu rakkise. Tokko turii innaa wayyaaneen jirtu hundi iccitiin dhokata ture. Waa tokko hin bahu. Amma garuu innaa daamaatti ol ga'anii murteessan innaa maal godhanii murteessanii innusuma isaanitti taa'anii dubbatan sanaa nuu darbu. Warra akkasii kana akkas goonee tapha keessaa baafnaa. Warra akkasii akkas goonee gowwoomsaa hojjedhaa. Maal ta'a? Achuma taa'anii warra innaa gadi ba'anii wal ga'uma sanarra. Innaa gadi ba'anii nuu darba informationiin. Ayi jedhu kun otoo obbolaa jennu attamitti kan hojjetu inni jirus nutti dhaga'ama. Sii galee hunda caala inni isin amma walitti dubbiin sun jiran kan naan jette Salaaletti wal ga'ii waamnu. Salaaletti innaa wal ga'ii waamnu naa ijoollee achi argineetu gaaf tokko fuuldura akka carraa nama Opiidoo keessa guddaa jedhamu tokko argeeni yaa gurbaan ana biyya Jeneraal Taaddasee Birruutti firooman balleessiin hidha itti beera na yaadan. Yaa gurbaan ana biyya Jeneraal Taaddasee Birruutti firooman balleessiin hin jedheen. Gaaf tokko moo akkas fuuldura. Amma barii naa bilbilu maali? Achi goodaanu dhoowwatan. Maal jedharree? Addaraasha wayii nuu kennanii goodaan hin ta'u jedhanii jedhan. Isuma iyyuu fudhadhaan jedheen.
deebi'anii bilbilan. Maali? Adaraasha isa nuti gallu sana dhaqanii balbala isaa gibbii sana balbala isaa gubbaatti tiraakkiidhaanii biyyoo fe'anii irratti guutaa jiru. Maali akkas gootu walgahii har'aa sitti qabnan jettaniini hayi nuti misoomarra jira jedhaniiru. Misoomarra goodaan roowwatan adaraasha roowwatan ammas deebi'anii naa bilbilu. Maayin gurmeessaan faayidaman maal godhan? Hayi seeraala dubbachaa jirtu maal ta'aa jirtu jala hidhamanii. Egaa kun egaa kan amma naa sulultaa geenyudha. Deebi'aan irratti fakkaate dubbisaa. Ammas deemuu danda'u. Hayi isinis hidhamtanii intini taatan yaa dhufnes salaalee ilaallee intini taatan iddoo isaa gaa iddoo lamatti waamne. Gabra gurraachaa fi wanti ficheedha. Dhaqne. Inni achi dhuguu dhuguman. Waajjira keessanii saaqadhaa deemaa kana biraa gochuu hin dandeessanii jedha. Warra farda nufe jedhamu nu intini ta'uu bitamanii ari'atamanii jedhan. Bajaajiin bitanii maal godhaniitu ari'atanii jedhan. Isheen naannoti dhaqnee waajjira isaa godhaa jennu xinnaate dargaggoon salaalee dacha'ee dhufe. Karaa na wayii goochariif gondar iyyuu cufameera dacha'ee dhufe. Walgeessa iddoo kaanitti goone iyyuu kan ho'aa ture sana. Amma maalan godhe nama sanatti otoon kana himu erga akkas nu godhan ijoolleen kun nagaan qabde dheeni seenaa wayii dubbadhe almatu dubbate. Ijoollee waggaa 10 meeqa fuuldura yeroo Mallasii kunoo asitti walgahii goone turre. Innaa walgahii sana gubbaatti nan yaadadha. Ijoolleen salaalee gadi baanii masaafa koo gubbaa jira. Gadi baatee Mararaa galchaa Mallas Zeenaawii diqaalaa nurratti dhalcheettee sirbite. Salaalee amma qeerroon dargaggoon salaalee amma nu wajjin jiru beekaa. Kunoo shuma Mallas nuu kennayyuu goodaa amma immoo nu dhoowwatanii. Garuu kun seenaadha. Jabaadhaan jedheen. Amma Jawaar kanan Jawaar dhagee ishuma atattamaan fudhateetu ijoollee dargaggoo salaalee barana qeerroo salaalee barana dorgommiin ijoollee jeneraal Taaddasee Birruu fi ijoollee Mallas jidduudha. Otoo namni sun kana godhuu baate kanan goonu nuti. Anis kanan jedhu Jawaaris na bira darbee sanan jedhu. Kana rakkan. Si kana rakkicha. Ka'umsi isaa isadha. Isa godhan hin beekan hin raanfatu si galee raanfataniitu dhagaan taane darbataniitu innaa dhagaan hin taane immoo deebi'ee darbatame deebi'anii gara bahuutti deemu. Nama hin beekutti nama salaalee nama aangoo guddaa qabu jala mureen biyya jeneraal Taaddasee Birruutti gurbaadhaan afiruma nu jalaan balleessinii achi dhaqna boru jedheen dhoksee miti itti maandee. Kanata kana fidee jechuudha. Dabballee isaanis bara eeggachuutu irra jira. Mootummaan dabballee isaanii jedhanii bobbaasanii waa hin taane hojjetanii waa hin taane immoo nama dubbachiisuun bayeessa miti. Isaanitti simeera.